Festivaala Shanan Afrikaa magaalaa guddoo ardii Afrikaa taatee Finfinneetti qophaa'e irratti hirmaachuuf kan dhufan taphattoonni urjii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa duraanii fi gareen kubbaa miilaa waajjira ministeera muummee mooraa paarkii obbolummaa lakkoofsa lamatti dorgommii tapha kubbaa miilaa gaggeessaniiru. Taphattoonni urjii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa kanneen akka Niwankoo Kaanuu fi Daani'eel Amokaachin gara Itoophiyaatti dhufuun isaanii dargaggoota Itoophiyaa dadammaqsuu fi damee ispoortii kubbaa miilaa guddisuuf akkasumas gaaffii fi fedhii Itoophiyaan waancaa ardii Afrikaa bara 2029 qopheessuuf dhiyeeffattee milkeessuuf carraa bal'aa kan uumuu fi daandii kan saaqu ta'u ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. ኢትዮጵያ ወጣቶች ሀገር ስለሆነች ብዙ ቦታ መጫወቻ መዝናኛ ወክ ማድረጊያ ቦታዎች እየሰራን ነው። ልጆቹ በዚያ መንገድ ፊዚካሊ ሄልዚ ሆነው እንዲገነቡ Itoophiyaan biyya kutaan hawaasaa dargaggeessaa keessatti baay'atuudha. Iddoolee bashannanaa fi taphaa hedduu ijaaraa jirra. Ijoolleen keenya karaa sanaan fayyaa ta'anii akka ijaaraman ni taasisa. Egaa namni gaafa guddatu fedhiin isaa dabalaa dhufa waan ta'eef Itoophiyaan waancaa Afrikaa bara 2029 qopheessuuf gaaffii dhiyeessitee jirti. Gaaffii kana milkeessuuf dhimmoonni walxaxoon jiru waan ta'eef Kaanuu fi Amokaachin ambaasaadara Itoophiyaa ta'anii akka hojjetaniif carraaqqiin eegalameera. Marii baay'ee taasisneerra. Pirezidaantii Kaafuu waliin wal argineerra, mari'achaa jirra. Hawaasni keenya kana beekee qophii hoteelaa fi istaadiyeemii akka taasisuun jedhama. Dargaggeessi biyya keenyaa kubbaa jaalata, ni dinqisiifata waan ta'eef namoota kana gaafa argu kaka'umsa horata. Garee biyyaalessaa Itoophiyaa cimaa arguu barbaanna waan ta'eef kana hundaaf taateen kun carraa guddaa bana jechuudha. Taphattoonni urjii kubbaa miilaa Afrikaa Festivaala Shanan Afrikaa irratti hirmaachuuf Itoophiyaatti argaman Niwankoo Kaanuu fi Daani'eel Amokaachin gama isaaniitiin turtiin isaan Itoophiyaa fi magaalaa ardii isaanii Finfinneetti dabarsan kan isaan gammachiise ta'u dubbataniiru. Wonderful stay, beautiful country, great people. Turtiin Itoophiyaatti dabarsine baay'ee nama gammachiisa ture. Biyya bareedduu, uummata gaarii qabdu. Akka mana koo jirutti natti dhagahame baay'een jaaladhe. Nyaata biyya kanaas jaaladheera. Itoophiyaa jechuun kanadha. Ministeerri muummees nama mul'ata guddaa qabanidha. Hojii gurguddoo baay'ee hojjetanii jiru. Baay'ee dinqisiifadhe. Deebi'ees nan dhufa. Taphni har'aas baay'ee namatti tola. Garee ministeera muummee waliin taphanneeti kan mo'amni guddaa itti bashannanee jira. So he's a top striker and the highest goal scorer. So he's good. We enjoyed it. Ethiopia is the home of origin, so we are home. And since the day we arrived, we've been having a lot of love. Itoophiyaan argama dhala namaa ishee jalqabaati. Kanaaf akka mana keenya jirruutti ilaalla. Erga guyyaa as geenyetii lammiilee Itoophiyaa danuurraa jaalala baay'ee qooddanneerra. Ministeera muummee irraa eegalee ministeeronni aadaa turizimii haalan nu simataniiru. Ministeera muummee waliin kubbaa miilaa taphanneerra. Itoophiyaa hiriiree taphachuu koottis gammachuu guddoon qaba. Mukkeenis dhaabneerra. Kun yaadannoo yeroo dheeraa ta'a. Yeroo itti aanu gaafan dhufu biqilaa dhaabee deeme nan daawwadha. And whenever I come to Ethiopia, I would love to visit the tree again and see how it has grown and eat from it. Haaluma wal fakkaatuun taphattoonni urjii kubbaa miilaa Afrikaa Taribo West fi Henry Kamaraan turtii magaalaa guddoo ardii isaanii Finfinneetti dabarsaniin gammachuu akka qaban dubbatu. We've been here for 3 days. They've taken us around and we see a lot of places. It's incredible to show the great work of Prime Minister. Guyyoota sadii as turee jira. Iddoolee baay'ee daawwanneerra. Ministeerri muummee akka Afrikaanotaatti walitti dhufeenya keenya cimsuuf hojiilee hojjetan baay'ee isaanii daawwanneerra. Baay'ee dinqisiisaadha. Ana Kaanuu, Amokaachii fi Kamaraa kanneen fakkaatan taphattoota urjii Afrikaa duraanii damee kubbaa miilaa Itoophiyaa kakaasuuf gara Itoophiyaa akka dhufnu ni barbaadu. Kun ni milkaa'a jedheen amana. Afrikaanonni hundi keessummaa kanneen biyyoota ardii biraa keessa jiraatan yeroo gara qe'ee fi hidda qomoo isaaniitti dhufan biyya daawwachuu qaban keessaa Itoophiyaadha jedheen amana. Africa and the aspirants of Africa that want to return back home. The first country to come back home to what I saw is Ethiopia. I think it's a very good idea to come here. I'm very happy. Gara kana dhufuun keenya yaada sirriidha. Baay'ee gammadeera. Itoophiyaanota baay'een jaaladha. Asitti argamuun koo waan nama namneedha. Itti gammadeera. Ministeera muummee waliin tapha kubbaa miilaa taphadeera. Isaan taphataa kubbaa miilaa cimaadha. Isaan waliin taphachuu kootti ammoo guddaa gammadeera. It's okay. We have fun with him and I'm so happy to play with him. Hirmaattonni tapha kubbaa miilaa garee taphattoota urjii kubbaa miilaa Afrikaa duraanii fi waajjira ministeera muummee taphicha erga raawwatan booda sagantaa ashaaraa magariisaa ganna bara kanaatiin biqiltuu dhaabaniiru.